deemtimoo miidiyaa kana irratti haaluma amma jirtu kanaan itti fuftimoo akkam duduuba deebitee miidiyaa kana fayyadamiitii dhiisti. Yoo dhiiste yoo sababaan ishee dhiisisu jira yoo dhiiste moo yoo itti fufte moo caala faayidaansa? Wallahi san jirutu murteessa beekta. Yoo jiruu yeroo jiraadhetti yeroo firii argadhe miidiyaan dhiisu. Yoo jiruun wal keessa sesseentee yeroo firiin argatiin miidiyaa yaa dhiisuu danda'a. Miidiyaan anaaf jiruu tiyyaa miti. Nan jiraachisu jechuudha. Jireenya dhuunfaa kiyyaa qaba. Gaafa ammoo asitti saba kiyya wajji haasa'uu barbaadu yookaan ammoo kolfuuf taphachuu barbaadu ani waan akkanaati annam akkanaati akka nama akki ani amma baran itti ilaalamaa jiru akka waan nama wayii ajjeesee wayiitti bakka an seenu hundatti yookaan isaan neetii ta'e hidhadhu jedhaniin yookaan anaan atamma bultii ijaartee bultii namni ijaare ana qofa miidiyaa gubbaa jira ama kiyya qofti maaliif mul'ate namni bultii ijaare ana qofa namni miidiyaa gubbaa jiru barbaa'ee jira kiyya qofti maaliif addaateetiin mul'ata. Mashaallah galatoom abbaan kee maqaan isaanii eenyudha ashitti dhiifama waliin natti himuu dandeessaa? Haji Ibrahim. Haji Ibrahim farabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu ashitti kiyya balleessiteettaa ituusi jedhanii balleessaa kee fudhattamoo hin fudhattu? Furshuuriin fudhadha yoo namni natti mure. Ayyee abbaa keefaa moo hawaasa bal'aatu abbaa keefaa caala akka keetti? Wallahi ani wanna abbaa kiyya naa caalu hin jiru. Because injiraa mitiire abbaan abbaadha akka marattu. Maashaallah galatoom ulfaadhu. Sirraa gaaffii qoftadheera. Hamza na dhagaartaa? Hamzicho? Hamzaan na dhagaa hin jiru? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دبري إنه مدرب تفسير رمضان الأجانب. قافي خلون دبر أستاذ أحمد قافي خلون دبر سلا. بريد إيلو اتفاق هي نبني يقع نبغى. الرانك يو أنا اللي هذا كنا ذاك ما يقول ما تجاس كاريتي. ببديوان جرتو. wannan yadu social media kuni bade agar te dubbatan len kawani ma do dubbatu gara biraji jiranamni ani waligala oromo dubbadda ilmi oromo tokko jimmate walla garside kamanti saatini yo jaala kitaba oromo asera oromo kes sirna gada keessa kutaan tokko kutaa biraa kan fuudhin jedhan dhageen abbaa barbaadde fuudhu yoo jaalatte kana bishaan dhugaa liqinsa oromo guutuun waan taane silitti namni biyya alaa kanatti ameerikaa kanatti ka barbaade argee fuudhu ka barbaade wallagga fuudhu ka barbaade jimma jaalalan murteessa mucayyoo tana asirra akka itti duulamu tokko maaliif kana fuudhe kana fuudhe jedhan yeroo baay'ee kan irratti duulamuu jechuudha maa kana fuudhe abbaa fi haadha isii fi nama jaalateef isii qofa murteessaa jechuudha gosti isii yookiin gandi isii murteessanii walii kennan yoo raafne immoo gaarii ajandaa yeroo maraa isii godhatu asumarratti TikTok irra deemnee balaa buusuu naaf hin galle akka ilma oromoo tokkotti wallaa dhugaa isiniin jedha ani naannoo isaaniitii dhufee jechuudha garuutu isirraa goruu osoo hin taane erga isiin jaalattee jette waan san jaaladhaa waliin sappoorti godha yeroo maraa ajandaa fidde kana fuudhi san fuudhi haadha guddisee abbaan guddisee bakka kanaan ga'ee kabajaan nama isiin jaalattu walii kennan jechuudha. Kana fudhachuun barbaaddan jechuudha. Akka isin barbaaddanitti bakka barbaaddan teettanii isii murteessuu barbaaddan. Murtiin haadha isiiti jechuudha. Nam tokko murteessuu hin danda'u. Kana bishaanti dhugaa Oromoon abbaa barbaadde ana yoo jaaladhe jimma fuudhuu danda'a. Yoo barbaadde wallagga yoo barbaadde baalee yoo barbaadde arsii. Kana keessaa baanu kana ajandaa godhannee yeroo mara duula isiin rabbanuu kun naaf hin galle nama nikaa hidhatee jireenya jiraataa jiru isaa jiraatanii bakka. Nuti kan rakkise Oromoo miti. Oromoo Amaara heerumtu nu rakkise malee Oromoo heerumtu. Oromoo irra dhiibbaa fidaan jirtu. Jaalala fiddii tokkummaa keenya nuu fiddi malee nu rakkisaa hin jirtu. Kasaba biraa heerume mormaa jiru. Faranjitti heerumaa jira namni maan dhoorgin Ameerikaa kanatti Chaayinaa fuudhaan jiru. Oromoo Chaayinaa fuudhan argine. Oromoo Amaara fuudhan argine. Tigiree fuudhan argine. Warri sunniin Oromoo rakkisaa jiran ba'aa itti ta'aa jiran Oromoo jechuudha.
irra hedduun isaanii guutuun garuu Oromoo fuudhee kutaa wanni rakkisee hin jiru. Oromoon takka bakka dhumate kan qabeeku Boorana Barreentu martuu horanii gad dhufan abbaan keessaa murteeffataa jechuudha. Nuti warri sooshaal miidiyaa isin murteessuu hin dandeenye maamsaa murteessuu hin dandeenye. Kana yoo isin himin ammoo dhugaan fudhattanii jechuudha. Amma duulli isin rabbanamu kana dhugaa isin himaanii naannoo kiyyaa dhufteef maadoon kee rabaa gaddummaa hin beeku waa'ee gaddummaa hin beeku. Garuu wanni isin irra duulamuu fi maal nama biraa fuute yoo fuute hoo nuti warri Baalee Harargee fuudhaan jirru Ameerikaa kanatti Minisootaa kanatti warra Ameerikaa dubbadha. Wal fuudhaan jiran guyyaa torbaan ciin hin jiru samarii kan Harargee darsii fuudhu Harargeen jiru kutaa biraa fuudhu guutaan jiru isaan maan dubbatu wayita nu fuudhu dalateen na fuudheedhan garuu dubbii kana yoo dhaabdan bareeda jechuudha. Yoo hin dhaabin akkanuma itti fuudhattanii ani akka kiyyatti gaarii miti ijoollee lamii wal lolte keessatti araarsaa dubbii fixa kaawwan ka gamaa gamana gorree waliin dhooyinee isiillee taanillee cabsinee kaan ol kaafnee kaan cabsinee ka jedhu anaan naan fudhatamu abbaan barbaadde jaalan abbaan barbaadde na jibbi cinqaa kiyyaaf san irraan kaan dhugarra dhaabbadhee dubbadha waleellee dubbadhe akkasitti araarsaa keessaan fixaa dhugaa nama qaba laalaa viidiyoolee hedduu jira viidiyoolee sanniin fuudhaa wal bira fidaa shaamsaan qabate achi fidaa kakaanii kalaayifii isii asirratti waan aadaa Oromoo dhoorgu hin godhin waan shari'aan Oromoo dhoorgu hin godhin achi biraa dhuftee taphachuu mirga isii jara lamii wajjin taphachuu wanni dhoorgu hin jiru. Aadaa Oromoon cabsin shari'aan cabsin wanni biraa yoo dhuftee taphatte dubartiin nikaa qabdu isii qofaa ka asirra oolu ka ijoollee qabdu asirra oolaa mala Oromoo. Dhiirri asirra jiru kunniin ka jaartii qabu asin wajjin taphataa oola walumaan taphataa oola nuundu nullee akka obboleettiitti jaartii banamaa wajjin taphataa oolla waan biraatti osoo hin taane waliin taphataa oolla jaalalaaf walitti dhufne garuu gaisii kuni maaliif adda ta'e ka amaarri wayita Oromoo fuudhumaa maan dubbatina Oromoo fuudhaan jiru amaara nu fixaa jirtu kan gaisii kun amaarri hin fuudhe Oromoo fuudhe Harargeetu kanaaf waan kana yoo dhiifne akka mataa kiyyaatti wallaa hedduu takka bareeda gaariidha akka maaliif akkana yoo deemte bareedaa miti jechuudha akka ammaa namni martuu nama sappoortii godhu qaba nama jaalatu qaba isiillee nama sappoortii godhu jiraa jechuudha nama isii jaalatu jiraa jechuudha namni beekamaan callise laalee jechuudha muudii tiktookii kana irra maal goonaa haasofne jennee macallifne malee wanni deddeemu kun ana akka mataa kiyyaatti hedduu naaf hin taane ijoollee lamii jeddutti ibidda qabsiifne intaluma bakka tokko dhuftee lamii tanatti ajandaa godhannee fuune asii fuune Ameerikaa finne Dubaay finne biyya finne addunyaa tana malii waliin geenne Harargeen geenne Jimmaan baafne Wallaggaan baafne Baaleef Arsiin baafne wanni Oromoo hirriba dhoorginuuf ajandaa finne hin jiru. Ajandaa kana nurraa dhaaba jaarsi sheeyni guute Dubaay illee nama jira Kaayiroon hin jira achitti walitti ajandaa nama afur hin fidan jeeqinaa yeroo mara jeequmsa hin barbaadu. Jeequmsa nama lamaan irraa ka'e namni dhuunfaa arrabsama miskiin arrabsama sheeyni illee ni arrabsamaa jechuudha. Kutaallee wal lola namni wal arrabsu heddummaataa deemaa jechuudha. Kanaafi irraa gadi bu'a. Ani dhugaa jedha wallaahi Baalee dhufteef himi. Ashitti tiktookii kanarratti 24 hours arrabsan. Takkaa gabbaate kunuun beekisi walitti unkaloo hin onaafisi. Wallaahi dhugaa isin jalisi walitti unkalaa. Nu wala dubbisettime takkaan dubbisuu nan ashitti. Garuutu isii gabbaatee namaan shama konka kutaa kana arrabsitu. Kutaa ka wayte namni waan gandummaa haasa'u wallaahi komentii jala taa'ee laa. Komentii jala dhufte dubbiin sun hin taane jibbiti jechuudha. Takkaa gabbaatee intala namaa arrabsu, dhiira namaa arrabsu, kutaa namaa arrabsu hin arginee jechuudha. Waan argin tokko giddiin goote hin jedhu nan. Maaliif haqa dubbadhaa jechuudha. Sodaa namarraa hin qabu. Kanaafi irraa gadi yoo buune laayifii isaanii haa jiraatan haa taphatan yoo shari'aa cabsanii aadaa Oromoo cabsanii isaan dhufanii qullaa asirratti taphatanii nama arrabsanii kutaa arrabsanii aadaa cabsan nullee gaafsan bira in morminaan sirriin jirtanii deemaa mana galaa jennaan garuu asir dhufanii yoo taphatan yookee yoo shari'aan cabsu sheekotiillee hin jirtu cabsanii galaa nama dhagu hamzaallee nama dhagu nama namaan arrabsine isiillee nama dhagu deemaa galaa jireenya keessan jiraadhaa namni nama jiraatu garuu akkanumaan dhufnee warratti duullee viidiyoo dalagne kan garagalchine ka waggaa meeqaa qonnee akkanumatti wal arrabsaa oolu maali qoo eessaa dhufanitti fakkaata ijoolleen kunaan akkanaa ajaa'ibu jechuudha. Oromoo miti eega Oromoo ta'an akka Oromootti deemu maaliif duula garee ijaaranne walin rabbanuun barbaachisa akka Oromootti maan deemu yeroo mara ajandaa finne asitti wal fixu kana osoo dhiifneen gaariidha ka dubbii lolaa keessan araarfadha achi fixadha dubartii nama wal lole nun galchuu jechuuchi keessa fixadha warra achirraa gararra achi hafe immoo dhaabbadha. Ijoollee lachuu naannoo tokko dhufte obboleeyya ijoollee sikkoo mandoo ijoollee maarsi ijoollee Baalee
keessaan fixachuu danda'anii jechuudha achitti araaramu warri ibidda qabsiiftee viidiyoo dalagdee haadha faatee irratti taana irratti bilaasha boru badhe baaftaa jechuudha. Sigalee yoo dubbatan isiniif hin ta'u dhugaa yoo isinii maal ta'a ganda maalii jettan nuti gandummaa keessaa baanee eessa jirra linnee jirra kunnee jirra hacaaluu faa laalla jechuudha jooriin faa laallaa jechuudha jaalmaroo faa gandummaa isin buqeessitan kana keessan jirru jechuudha bira kunnee jirra jechuudha garuu tokko dubbattee tokko dubbachuu tokko dhugaa itti himtu ganda fakkaataa jechuudha waan akkasii keessan jiru maal isaan lachuun haa obboleeyyiin keessaa fixadha dhugarra dhaabbadhee dubbadha waan naan hin ta'in yoomillee har'allee borullee numa dubbadha jechuudha kanaa ta'e itti gammadaa kan tiktookii kanarra arginaaf hin ta'in jaalattee na jibbite akkasuma haasaa deema galatooma dhiibama yoo dogoggore akkas jedhama. Aye Hamza ni dhageessani qoqni kiyya ni jira Mee eenyu nama jalaa bu'aa nama tokko galchuu barbaada jidduumaan. Bakka ani gadaabuu ala taa'ee dhageeffadha ishee. No, ashitti. Buusatti. Deebiin dhufaa nama biraa galchi bakka Hamza. Deebiin dubbata. It's okay. Ashittiin buusuu jiru. Hamza, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amal Olsene. Sagaleen kiyya ni jira. Yaa laal waliin jechuu malee isin lameenuu gartee uummata hawaasa karaa lameen irraa warra ijaa waliin dhufe atis jaalatamaadha isinis jaalatamtuudha. Kana keessa namni isinitti hasadu ni jira. Adda isin baasuudhaaf kaardii gosaa kana qabatee adeemu ni jira. Sanyummaatiinis adeemu ni jira. So egaa akkas ta'eetu isin lameen fakkeenya yoo taatanii sila jaalaltii akkanatti taatii jettanii nu barsiistanii akkam uummata kana yoon gootanii waliin jabaattanii gartee fakkeenya taa'anu akkasitti wanni kun akka ta'u agarsiisa. Kanumaa egaa jabaadhaa. Assalamu alaikum. Okay, anilleen carraa kiyya gaggaatuma namaa na dura jira. Kana hedduu na dura jira. Yeroo na geessan dubbadhaa itti fufaayee. Dubbadhee bu'u ani hanga namni naa hayyamuu malee dubbadhu beetani. Maayikii qabadhu. Dubbadhaa yeroo walii kannaati dubbadhaa namoota biraallee galchuu barbaada daftanii yeroo walii kannitanii. Hamza Hussein dubbatte moo tana dura hin dubbanne? Ani moo ammumaan dubbachuu deema. Hamza miyaati. Hamza goolaf deebbuu taati qoy. Ayyee. Okay. Galatooma na dabarsuu keessaniif galatoomadha. Haalli miidiyaadhaa kun dilasii miti waan guddaan godhina haalli miidiyaadhaa kun haaluma miidiyaati. Bakkuma jirtan keessattuu hoggaa hawaasa keessa gabbuutan namummaan as gubbatti wal dhabee fakkaatu kun hoggaa gabbuutanii magaalaa takka keessa waliin jiraatan nagumaan waliin jiraatanii dubbii miidiyaadhaa kana laaffisaniitu ilaaluuf bareedadha. Dubbii kalee deemterraa nuti ashittiin dumaashii teenya Hamzaan obboleessa keenya obboleettiin teenya tuun soddaa teenyas obboleettii teenyalleedha akka nama gartee dumaashii tana fudhatee ifitti fudhatee gartee dumaashii teenya godhachuu deemutti jechuudha. Kanaafuu yoo barbaachisaa ta'e nuti ijoolleen lamaan wal dhabde obboleeyyanii akka dumaashii teenyatti gartee dumaashii teenya bakka buunee ani obboleettii teenya taan araarsuufilleedhaaf qophiidhaa jechuudha gartee itti balleessine soddaa waan ta'eef jechuudha gartee hara tokkoon jechuudha. Namni ammoo gartee as jalatti yaa obboleessoo dhaggeeffadhaa kun amaaraa miti kun tigiree miti ijoolleen lachuu obboleeyyanii
yoo dandahame walitti fiddanii haasawa babbareedaa akkumanti babbareedduu jalatti barreessuun hedduu barbaachisaadha. Taan Tigiree gootanii, taan Amaara gootanii, taan Oromoo gootanii, taan saba biraa gootanii arraba jalatti arrabsitan kana dhiisaa. Addunyaa tana hoolaaltan, TikTok kana hoolaaltan, ummata adii kana hoolaaltan, ummata hattaa nun geenye, ummata xixiqqaa, ummata Chaayinaa kana hoolaaltan jechuudha. Gartee warra baqatee biyya namaa kana keessa biyyoota gartee akka Ameerikaa maal fa'aa seeratan kana jechuudha. Nama ifii waa barsiisan malee arraba as gubbatti hin gartu jechuudha. Arrabni hin jiru as gubbaa. Ijoolleen teenya isinis nam tokko gadii miti. Sammuun teessan sammuu isaaniitii gadii miti. Mee arraba waan jedhamu kana xiqqeessaa. Wanni gartee nu fokkise, wanni nama biratti nu jibbisiisaa jiru arraba as gubbatti namni keenya waliin jiru kana. Kanas dhiisaa. Gaariidhaa miti. Jarri lamaan wal lole obboleeyyani. Walitti fiddanii araarsuudhaaf tattaafadhaa. Inumaa bar badii walitti mursiisuun sirriidhaa miti bara obboleeyyan tokko wal dhabe badii walitti mursiisuun sirrii miti bara. Atis obboleettiin dura dhaabbachuu sirriin goone, atis ishii dura dhaabbachuu sirriin goone isin lachuu afuufina illaa waliin jaayitanii fixuun barbaachisaadha jechuudha. Karaa biraatiin ammoo ani akka nama tokkotti jechuudha. Ijoolleen tun hundinuu naaf ija mirgaa ija bitaati. Obbolee teenya taanillee jechuudha. Warri achiin garee san jala jirtanis arraba dhiisaa gaarii miti. Wanni kun ammas boru ammas toltee arraba san eessaan jee waan jedhamu ifitti qaanfachaa deemta jechuudha. Dhiisaa ammoo namni gartee obbolee teenya taanii walitti dhiyaatan hara keessatti naqun namaadha. Araaran buusaa